Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqaa jiraataa kallattii fi qixaa iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddistii YouTube jedhu jalatti kan argamtan kallattii maraa kan jirtan nagaan isiniidhaaf haa ta'u. Isiniin jechuun jaaladha. Jirtu miti jajjabaattu ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba. Inni madda nagaa kootii ta'ee maqaan isaa haa eebbifamu isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa immoo oduu haaraa ta'e tokko qabadheen dhufe. Oduun haaraa kunis egaa intalli intala baadiyyaati. Armeen baadiyyaa tokko arganii gaaffii ishii gaafatanii gaaffii ishii gaafatan sanatti immoo intalittiin baadiyyittiin gara oduutti jijjiirtee dhuftee jirti. Kanaafiyyuu achi keessaa waatu baratamaa laata jetteeti jechuudha. Intalittiin baadiyyittiinis waan ishee ilaallatudha waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Amma gara oduutti deemna. Oduu ammeen nu qaqqabee. Oduu ammeen nu qaqqaban keessaa haati baadiyyaa tokko shamarree baadiyyaa waamanii gaaffii gaafatanii maal jettu jettee isheenis gaaffii isaanii dhaggeeffattee maali miidiyaa irratti yeroo baatan shamarreewwan yeroo kana keessayyuu ulfataatanii kan simboodii fi qumxaa jilba keessan gararreetti darbee uffattanii kan sin viidiyoo waraabdanii qumxaa jedhama moo paantii jedhama maaf safuu fi safeeffata gattanii jedhanii gaaffii gaafatanii intalittiin baadiyyaanis akkas jechuudhaan deebistee fi dhaloonni bara keenyaa inna ga'uu anis achuma keessan jira. Surree jiinsii moo jiiksii jedhan sana kukkutuudhaan akka gilaashaa harree fakkeessuudhaan kukkutanii hanga sarbaa isaaniitti hidhatu. Innaa deeman irraa rash jedha. Yeroo isaaniitti himan yeroo isaaniitti dubbatan maaliif qullaa yaatu maaliif safuu gattan maaliif safeeffata gattanii maaliif karaarraa gottan iyyoo jedhanii itti dubbatanii amma xurii qeensa kootitti siniin dabalu yookiin immoo amma kaarsii miillatti hidhadhuutti siniin dabalu nuun jechuun nu tuffatu maal goona jettee eeggaafattee. Yeroo kana keessatti Rabbiin osoo hin taaneyyuu haati dhalteeyyuu sinitti gadditi iddootti deebi'aa safuu keessanitti deebi'aa warra isa garaatti baattan sanarratti uffata keessan uffadhaa nuti yeroo keenyatti darramnee qamisoota garaa joogaaniga oduun kun xiqqoo isheen areebdii haa ta'uyyuu maleettuma qofa. Nuti qamisoota garaa darramnee irratti nuuffannaa turree irratti fooxaa keenya ni daballaa shaashii keenyas ni hidhannaa uffannee yeroo baanu simboo qabnaa. Inni bara keessanii faaxiimoo faashinii jedhanitti fayyadamuudhaan badeera. Dhaloonni maal sinirraa baratu maal sinirraa hubatu jedhu. Maal sinirraa baratu maal sinirraa hubatu yeroo isaan jedhanii maal bara ture jettee shamarrettiin maal bara ture isuma nuti hojjechaa jirru baratu malee wanti biraa haaraan hin jiru jechuudhaan gaaffii deebistee. Sanas ta'ee kana waan ofii koo jennee wal jajjabeessuurra bareedduu koo sanyii koo qaalii koo lubbiyyee koo tiriyyee koo simalee koo jennee wal jajjabeessuurra osoo wal deebisnee gali kun sirrii miti wanta gaarii miti jennee yoo walii barreessine gaariidha. Bakkoota tokko keessatti obboloota qullaa yaa'an akkasumas safuu gatanii yeroo akkas godhatanii waan sabuu godhatanii dannasanii in argina. Jechoota dhaphee namaa cabsuu yeroo isaan barreessanii fi
isaan immoo sin sodaadhu ati eenyudha nan beektu jechuun deebiftiif shaamarreen tokko isa miseejii barreessee fi yeroo sana miseejii isaaf ol baastee ati eenyudha eessatti na beekta jettee itti muggutti yookiin immoo itti dubbatti yoo suni ta'uu baates immoo intalittiin kun maalidha gurbaan kun maalidha of sirreessi kana ta'ennaa jedhan immoo mataa isaa isa akkasitti ol dhaabate sana gadi garagalchuudhaan irratti sirbu yookiin immoo jechootan taane irratti dubbatu wal deebisuu irra wal salphisuun baay'ateera jechuun deebiftiif intalittiin baadiyyettee ati baadiyyaa kunis hafuudha bara keenya waan baay'ee hojjannee armoota keenyas gargaarree eebbas dhaallee dhaloonni bara kanaa haadhaaf hin ajajamu abbaaf hin ajajamu bakkeen inni oolus hin beekamu yoo barbaadde heerumtee galtii yoo barbaaddes immoo fuudhee galaa haadha dhaggeeffachuun abbaa dhaggeeffachuun affeeraa akkuma fedha isaatii ta'a haa ta'uyyuu malee guyyaa rakkinaa tokkorra gaafa bu'ee haadhaaf abbaarraa kan rakkinni bu'u kaleessa gorsa dhaga'uu diddee gorsas dhaga'uu didee gaafa rakkinaa bichaa haadha koo yeroo jedhu kuni waan gaarii miti haadholiin kaleessaa nuti gargaaraa turreerra haadholii keenya inni bara kanaa yoo baratee fixee yoo barattee fixee hojii argattee wayin gara fuudhuu gara heerumaatti kaatti achiin ati gargaarsan argattu eessa jirta haadha koon hin jiru maal keessa jirta sirraa miicuu uffata sitti fittuu sitti uwwisuu natti dadhabdee gatii natti baasteen hin jiru maalidha wanti akkanaa ati ofii namatti dadhabdee abbaan ofii namatti dadhabee erga nama barsiisee booddee namarraa argachuu qaba malee akka barbaaddetti dhiirris ta'ee shamarrees ta'ee utaaluun hin barbaachisu dhalli tokko eebba haadhaa eebba abbaa hin qabdu taanaan arree takaallaa kutattee dhalli haatiif abbaan hin eebbisne dhageessettaa yoo isinitti tole keessaa fudhattu jechuudha kana fakkaataa egaa darbamee harka 100 keessaa harka 25 duwwaadha kan karaa qajeelinaarra deemaa jiru dhiironnis uffannaa isaanii jijjiiraniiru surree qaaramoo qaaxaa jedhan sana hidhachuun surree jiinsii irratti caammaa maalii jedhama qara qabdu sana shoolii moqoosii jedhan sana hidhataa wanta walirraa hin bareenne surree jiinsii irraa caammaa adidaasitu bareedaa dhiironni akkattiin akka uffatamus baraa shamarreennis baraa qullaa hiyyaa'inaa huccuu keessan uffadhaa handhuura keessan mul'isinaa harma keessan mul'isinaa akkasumas sarbaa keessan mul'isinaa dargaggootaan isintu gara ejjaatti geessaa jira itti gaafatamtu boruu uffannaan keenya jijjiirrachuu qabna yoo wantuma babal'aa ta'e tokko uffannee qamisoota keenya yoo uffannee omaa hiddoo hin dhabnu waan gaafa kokkollannee fi gaafa diddibannee kukkunnee morma isaatti munni isaatti urree uffanne waan bareennu fakkaata malee hin bareedu gaarii miti kanaafiyyuu deebi'aa isiniin hin jedhaa ogoda goonigii agamma geerigii nuka gaggabaragee Igera gara dugu bagara goro gonigi ogojigi keke saganigi impagarege dugu ugu fagana garegi keke saganigi impagarege dugu
egebba garaga agabba gafiki agadda garaga daga nigi jigirta ganigi dagalo gorogo nigi egebba garaga agabba gafiki agarra garaga ingika baganige mikin garaga ragu ikin daga ragu migira garagu yoko bagaga daga nigi egebba garaga agabba garaga saganigi fugu garaga chu yoko bagaga nigi agabba garaga saganigi daga raga sinin jageraga Egiyo gomna gurro sugu la farra garaga kana gattigi saga bogoro gona guraga nagaraga bagarraga igirragatti egebbagaraga engufuguraga gattaga kana bigiyugu egebbagaraga agabbagarage kekessaga naga aga sinin jageraga anisagaraga egebbagaraga agabbagarago gottagaraga agaraga digir nagamaga nagattigi tagattagaraga kanagaraga oso ogintaganagi bogorogurugu ogo jologorogo kokottigi-raga akkamadun sanatti tolera dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha asirratti wanta tokkoon sanitti hima oduuninga wanta tokkoon sanitti hima jechuudha ani waan tokkoon argee jechuudha ofuma kooti fan argee haadha baadiyyaa miti shamarreen tokko jechuudha gaafa garaatti baattee dhiisaati gaafa garaatti hin baanneyyuu haala uffannaa ishee teessuma ishee waan hunduma isheeyyuu sirreeffachuun dirqama isheetti ta'a jechuudha akkamitti yoo maal argite yoo naan jettan jechuudha maqaa ishee na'u sinis beektu anis beeka jechuudha suura ishee asirratti laxxafu jechuudha ilaa eeganii gaafa yeroo tokko eeganii yeroo dhabanii yeroo argatanitti immoo waaqayyoo isa namaaf kenne sanattiin galateeffachaa simboo fi eeggachaa yoo ta'e baay'ee namatti tola jechuudha amma obboleettii koo ani hordoftuu keetaa hordoftuu kooti ta'ullee hin beeku haala uyyuu malee garaatti baattaa mee sittaa mul'atu boodii uffattee jechuudha boodii uffattee qumxaa jilba kee darbe kana uffattee yeroo akkana baatu sin dabbaruusi garaa kee mul'istee isaanuu ulfataatee jechuudha garaa kee mul'istee yeroo akkana baatu baay'ee nama jibbisiisa jechuudha nuti akkaataan nuttiin barre wayii dammoo maatiin keenyatti nu barsiisanii oromoon safuu beekaa safuu keessan baraa shafanadhaa uffadhaa of dhossaa qaama keessan dhofkadhaa akkas ta'an jechuudha kan nuti baranne jechuudha har'a garuu aanura mul'isuudhaan harma keenya mul'isuun harmi keenya mee mul'ata harma keenya akkasittiin qaawwasa dirasii akkasittiin mul'isnee jilbatti kunnee surreen tokko immoo dhufeera gilaasha harree dhugaa ani gilaasha harree jedheen surree sana gilaasha harree surree gilaasha harree uffatnee akkana bahu baay'ee dhiba salphina jechuudha mee jechuudha ati jechuudha egaa warri keessumaayyuu surree gilaasha kana uffattanii dannastanii biyyaawwan qabsooftan fakkaattanii maal taatanii utaaltanii waan ta'e godhattanii jettan kun jechuudha boruuni gaa'ela dhaabbadheen dhala argadheen iddoo gaarii gaajettanii yaaddaniitu moo akka barbaade haa ta'u iddoo kanatti sirbee iddoo kanatti faarfadhee iddoo kanatti waan ta'e tatta'eenanii jireenyi koo boruu akka fe'aa ta'u jettanii murteeffattan ani kun anaaf gaaffiidha jechuudha yeroo baay'ee yeroon ilaalu meerru shamarreen kun akkam taate gaa'ela dhaabbattee gaa'ela isheetti injiraatti moo gaa'ela ishee wajjiniin deemti moo mee dhiira kamtu fuudha akkamittiin jedha jechuudha baay'een isaanii immoo jiru qaqqaalonni biyyaadhaaf kan dubbatan kan falman kan haasaanii dhaloota rakkatan kan gargaaranii iddoo akkanaatti jira kan jedhan baay'een isaanii jiru garuu immoo jechuudha baay'een keessan safuu kan gattan simboo shamarreen qabdu ulfina shamarreen qabdu fuutanii kan lafa kaa'uu barbaadan jirtu jechuudha basawee shamarroonni of eeggannoo qaban hin beekamu kan sin ajaa'ibu jechuudha hin beekamu waan irraa beekamutu jira jechuudha waan irraa mul'atutu jira jechuudha waan isaan irraa ifutu jira jechuudha kanaafiyyuu mee sin maalii anatti hima dhiirri akkas ta'ee dubartiin akkas taatee qibexxeseen akkas taate eenyu doktora sin godhate eenyu doktora sin godhate akkas yoo goote malee akkas hin taatu dubartitti kunis safuudha dhugaa dubbachuuf taanaan kunis safuudha safuu beennee yoo deemne baay'ee gaariidha jechuudha koomentii laqqaaqqamuudha fooloo argachuudha waan ta'e ta'uudha
bakka moruun qabnu jechuudha. Of fakkaannee yoo hojjenne baay'ee gaariidha jechuudha. Of fakkaattee yoo jiraatte, of fakkaattee yoo tattaafatte bakka hojjechuudhaaf yoo kaate ani hojjedhee kana mul'isuun qaba, hojjedhee kana agarsiisuun qaba, of ta'een hojjedha malee liqeeffadhee irraa qixxeeffadhee sobee miti jechuun waan hin fakkaanne jechuudha. Waan hin fakkaanne jechuudha. Kanaaf iyyuu ofuma fakkaannee kanuma keessa keenya jiru yoo hojjenne baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu keessaayyuu shamarreen keenya iddootti deebi'aa isiniin jechuun jaalladha. Iddootti deebi'utu nu mala. Iddootti deebi'aa Oromoo koo iddootti deebina. Yoo iddootti deebine nu wayya dhugaan isiniin jedhe maaliif jennaan dhalootas balleessinoo ofiifis akka hin banne qatti goone iddoo keenyatti deebine iddoo keenya dhaabbanne waaqa keenyaan galateeffachaa bara keenya akka bareechu umurii keenya akka bareechu waan hundumaa waaqayyoon akka nu boonsu karaa inni jedherra deemnee dhugaadhumaan jiraannee lafa kanarraa yoo darbine wayya. Garuu bara kana keessa dhugaan iddoo dhabeera waan baay'eedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ati irraan jallatiin dhugaarraan jallatiin baay'een isaanii karaa jallinaa miliqanii darbuu barbaadu. Ati garuu karaa jallinaa milixxee darbuu hin barbaadini. Siniin jedha uffannaan keenya, dibannaan keenya, dhaabbannaan keenya, teessoon keenya akkuma kaleessaatti nuuf haa ta'u siniin jechuun jaalladhaa. Egaa ani akkasumatti darbuu barbaada yaada. Waaqayyoon kun naa gargaaru sinis naa gargaaru warra musaafuuf safeeffata gatee akka barbaadan elaa arra sinitti fakkaata malee jechuudha. Iddoo kana dhaabbannee yeroo waa'ee fi qabaannee yeroo maal taanee akka barbaannee haasofnee akka barbaannee yeroo dubbannu arrabni keenya xuraa deema jechuudha. Sanyiin nu keessaa ba'us maaliidha? Xuraa deema jechuudha. Sanyii tokko lafarra yoo facaafteetta ta'ee hin haramtu taanaan dhaxxeen ilaaltu taanaan hin kunuunsitu taanaan jechuudha. Shaffaxuma aramaadhuma wajjin qaraxxamaadhuma wajjin sii marga jechuudha. Kanaafati inni si keessa jiru sun biqilaa biraa qaba jechuudha. Biqilaa biraa dubbii kee wajjiniin darba jechuudha. Wanti hundumtiyyuu dubbii kee keessa wanta jiruuf, haasaa kee keessa wanta jiruuf, uffannaa kee keessa wanta jiruuf, tarkaanfii kee keessa wanta jiruuf haaluma keessan yaaduma keessan wayin dammoo isuma gochaa jirtu sana boruunis biqilchita jechuudha. Sanaan gaarummaa kan hin taane yaraa kan ta'e biqilchita taanaan rakkisaa. Gaarii biqilchuudhaaf immoo gaarii gochuu qabdu. Uffata keessan jijjiirachuu qabdu. Haala keessan kunuunfachuu qabdu. Faashinii qebeexxaree jechuun nu barbaachisu. Faashinii bara kanaa 600 maal jedhama? 666 hojjechaa jira bakka. 666 situ hojjechaa jira. Isaan hojjechaa jira. Faashinoonni isaan oomishaa jira jechuudha. Isaan uffatni ciccitaa uffata wanni kanatti sarba kanatti kukkutatan asirratti kukkutatan asin agarsiisan asinan dhura isaanii agarsiisan kan isaan uffatanii jira. Mee ilaalame siilii isaanii argitu waan ta'eef chaanaalii garaagaraa irratti ilaalame uffata isaan uffatan jechuudha. Ijoolleen keenya uffatuma isaan uffatanii kacheedhanii dhufan kaayoo kacheedhanii qinni jechaa dhufanii jiru jechuudha. Situttiin qabama yoomuun eebbifamtu akkas taanaan jechuudha. Uffata keenya jijjiirrachuu qabna siniin jechuun jaalladha. Egaa oduun koo har'aa kana ture. Kanaafiyyuu galatoomaa siniin jedha. Lammiiwwan koo, Oromoowwan koo, qaqqaaliiwwan kallattii hunduma keessa jirtan kan baay'ee sin jaalladhu sabboontota akkasumas immoo warri na jajjabeessaa jirtan. Jabaan duubatti hin deebi'in hojjedhu warri naan jechaa jirtan. I love you so much. Baay'ee sin jaalladha. An nama jajjabeessu baay'een jaalladha. Nama ayisu naman jedhu baay'een jaalladha waan ta'eef galatoomaan dhaamsa gooti. Sinan jaalladha, sinan kabajaa. Iddoo sin jirtan illee yoon beeku baadhe akkanumatti lammii koo waan taataniif sinan jaalladha, sinan kabaja sinin jedha. Sin immoo egaa like subscribe gochuudhaan siif jirra naan jedha. Anis sin jajjabeessuudhaan siif jira siniin jedha. Eebbifamaa dogoggora koo dhiifama siniin jecha shalom.